Tole yeroo kana yeroo barattoota GC bara kana gaaffiiwwan tokko gaafadhu ta'a. Gaaffii isaan gaafatuuf deebii isaan deebisan waliin kan ilaallu ta'a. Maqaa isaanii, eenyummaa isaanii isaaniirraa kan bartan taatu. Kanaaf gara isaaniittiin isin dabarsa. Tolee maqaan kee eenyu jedhama? Maqaa kee daawwattoota keenya. Dursa galatoomaa eegsisaa maqaa koo sin barsiisuudhaaf ani maqaan koo Urjii Kabaan jedhama. Dipaartimentii Kompiitar Saayinsii Informaation Sisteemii baradhaa gargaarsa waaqayyootiin bara kana jechuudha. Eeshi waa'ee as ga'uu keetiitii fi waggaa jalqabaa yeroo fireeshmaanii irraa kaatee amma as geessutti chaalenjiiwwan akkamiitu si mudate meeshaa kana gabaabsiitii daawwattoota keenya. Eeshi ani 2011 yeroo gibbii kana dhufee jalqabee chaalenjii guddaa dabarseera. Kana keessatti garuu waaqayyoon gargaaree amma waggaa arfaffaa koo gara xumuraarra ga'een jira. Sadursaa waaqayyoon galateeffachaa chaalenjiiwwan dabarsee dhufu wantoota guddaadha. Kana dhukkuboota kaleessadeen gaddan beekne gibbii kana erga dhufee baay'ee dhukkubsateera. Garuu dhukkuba sanaan miidhamee booddeetti deebi'ee osoo hin taane gargaarsa waaqayyootiin dhukkuba kana hundumaa damdamadhee haalota natti dhufan hundumaa gargaarsa waaqayyoon. Walumaa galatti har'a ga'uu keetiif yookiis carraa guyyaarraa ayyaana guyyaa 50ffaa kabajachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama? Bakka gammachuu hamma nan jedhamne ibsuullee akka hin dandeenyetti baay'een akkuma koo kana hawweera. Anis kaleessa yeroon jalqaba dhufe jechuudha. Yookaas yeroon gibbii kana gara jalqabaa dhufe har'a nan gaadhee yaadne waanan torbee tokko taa'ee gara maatii kootti deemanatti bakka sababnis umurii ijoollummaa waan dhufneef maatii yaaduunis nutti dhaga'ame jechuudha. Maatii yaadaa turte? Maatii baay'ee yaadaa ture jechuun baay'ee yaadaa ture akkanii addina taa'ee barachuu hin dandeenyetti jechuudha. Garuu kana hundumaa keessatti gargaarame har'a kun waggaa xumurarra ga'een jira jechuudha. Maal arfan guyyeen dhufte yoo ta'e ramaate? Bakkaan beeku harmaan guyyeen dhufe ta'een beeku haadha kona yaachisa kan biraa miti. Gargaarsa waaqayyootiin asii beejjee lama nan taa'ee waan sammuu qaban sirriitti balbala manamaa tokkotu na eegaa jira. Balbala sanatti gaafa galu isa dursaa maatii koo nan gargaara biyyi koollee karaa koo jijjiirama. Naa rakkattoota baay'eellee gargaaruudhaaf fedhii guddaan qaban isaaniillee akkan iddoo isaan kufanii isaan kaasuudhaaf jechuudha. Maqaa keenya jenna? Maqaan koo Roomaan Kabaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa baasuu Jibbeerraati. Kan ani baradhu immoo Kompiitar Saayinsii waggaa wantoota si mudatanii chaalenjiiwwan dabarsitee dhuftee daawwattoota keenyaaf daqiiqaa muraasa chaalenjii baay'ee jira garuu waaqayyoo sacarraa kana naa kenne guyyaa har'aa nageessisee kana galanni waaqayyoo faana. Mudannoo qabdaa mudannoo as keessatti si mudate? Baay'een qaba garuu. Keessaa waan bareedaa nama kofalchiisuu danda'u? Guyyaa tokko teenshiniin qaban ture. Guyyaa sana guyyaa roobiidha ture daabboo fi shayiidha kan kennamu kaaffeerra daabboo lamaa fi shayiidha. Ani waa'ee dagadhee daabboo tokko fudhadhee galaan jira. Harka tokkoon daabboo qabadhee harka tokkoon immoo qodaa shayii dhugee qabadhee otuman deemuuti. Ergaan karaa walakkaa geetii of harkatti arge. Sayyuu immoo silkiin naa dawwalame silkii kaasuuf jennaan harka lamatti qabadhee. Shaayii fi qodaa shaayiitii fi daabboo baatti deemaa. Akkam goote qodaa shaayii sana daabboo fudhattee galaa harta waan ta'eef. Achiin booddee gaafanii hiriyoota kootti muuti. Gaafanitti kolfaa jedhanii dagatanii badanii karaa walakkaatti. Ani immoo sootuma ceenkiisii koo kaawwadhee saniin doormii kootti galee. Gammachuu maaliif sitti dhaga'ama yaarra gahu? Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ayyee maqaan kiyya Summaa Tokkobaan jedhama. Information Sisteemii baradhaa. GC bara kanaati akkuma argitanii guyyaa 50ffaa yookaan guyyaa suufii kabajaatti jirra. Dhaloota Nuteellaaf illee wanta dubbannu qabna. Akka ofii kiyyaatti wanta dubbannu qaba dhaloota Nuteellaaf. Dhaloota Nuteellaa jiran walitti ministeera waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa ni jiru. Isaaniif illee wanta dubbannu baay'een qaba. Egaa akka nuti as geenye salphaa miti wanta baay'ee keessa darbine as geenye. Egaa andaawutiin jira, dubbisuun jira, galgalallee ga'uun jira, baktaraallee deemuun jira. Waan dhuftaniif hin irraanfatinaa jenna. Amma keenyaaf akka gootti kiiloomeetira 1150 deemee dhufe. Kuma lamaatiif ta'e? Kuma lafaatiin dhufeen jedhaan namoonni galateeffadhuuf baay'ee isaaniin irraanfachuu hin dandeenye qaba. Maatii koo, abbaa koo, haadha koo, obboloyyan koo hunduma isaanii baay'een galateeffadha. Ergi as dhufteeti chaalenjiin gibbii kana keessatti si mudate yookiis mudannoon ati nama kofalchiisu yookiin nama bohaarsu jettee yaaddu jira? Ayyee
wanta ni challenge na mudate yookaan mudannoo na mudate shiboonni ijoollee durbaa jira እና አንጀልቀባ ዱፌ ሻንጣ ጎፍረዴ ዱፌ ነምን ዱፌ ነፍሬ jiru እና isaanuma keessa dormiin hundumaa tokko jedhee isaanuma faana deemee achi keessa seene achi gaafa seenee walakkaa ga'u ijoolleen gaafa gama gamna laalu ijoollee shamarrantu jira እና gama gamna laalee shamarrantu jira isaanuma naan jechuu isaanii arginatti kolfu jechuudha እና basollee bulbulaa ture sirriitti basollee fide basoo gaafa bulbultu akkam እና በሶ ባየን ጃለዳ እና በሶ ጅን ሴና ጭማል ብራ ቀምና ሳይቲ ጃቲ ኦልቡኬ ዳበና ጋራ ቆንቆ ጋራ ኩዳቴ እንለ ዱፌና ቡኬ ዳበታ ናታታ ጀዴ አንለ ቡኬና አበዳ እና ነንዱ ገነም ቡልቡላ ሹካርሌ እንጅሩ ወሊንታኒ መና ደገሩ አን ዱብሴ ጋፈንገሉ ይችላ እና ላይብረሪ ዱብሴ ጋፈንገሉ ይሳና ቡኬ ዳበት በሶ ፋታኒ እና በቃ ዳኩሳ ፋታኒ ቆዳ በሶሌ ታኒ ማንካ ፋታኒ ቡኬ ዳበቱ እና እናንለ ኢሳንለ ገለቴፈቹን በርባዳ ስማኒ ተሌ አቲ ማቲኬ ዲሲ በሶራፍ ገለተ ጉዳ ቀብዳ ባዬ ገለተ ጉዳን ቀባ ኡማ ኪያፍሌ ባዬ ገለተ ጉዳን ቀባ እና እንጂ ሲዳ ሳይቲ ከናገው ኮት ባዬ ገመዲራ ገለቶ መጨራሪ ናራጁ ከዲዲ መካልኮ ከረታ ኮምፒውተር ሳይንስ አማኒ ተሳኘነማ ከረታ በረከነ ኢንፎሙዳ ይችላል ከረታ በረከነ ኢንፎሙዳ ጨራቴ አስረትና ገሩ ገዲ ደግሞ እዱ ገለቶ ይችላል mee challenge-ota as keessatti dabarsitee har'a ga'uu keetiif guyyaa ayyaana 50ffaa utuu hin ga'in dura waggaa tokkoffaa irraa kaastee freshman irraa kaastee jechuudha wantoota si mudatan challenge dabarsitee dhuftee biluuti. Yaa mudannoo koo maal dubbatamee yeroo garuu amma ta'e muraasa isaa keessaa dubbachuu yaala. Baay'ee ta'ee jiru maatii bakka Masa yeroo freshman Zakibir bajiru mobile bi tadde mobile keessa urani wagana mafaat sanfaan keessa urani wagana rafaat takku kana keessa urani chalaade wagana sabutun tayni chalaade wagana baganan silki kabadde achawa keessa rabbi besi jechuun jiran kun mudannoo gosa naannaa toobistara wayim qaalitti kan namura diraaj mee gammachuu akkamitti kira gaafa amma jedhee bachuu danda'u kana sin jechuu danda'u dhugaadha gammachuun koo bakka baay'ee kana deebisachuu danda'u waan ta'eef bakka waan ta'eef siibsuu danda'u jechuudha. Itu merah ni, arah tempat merah ni, Water. Aku orang ni listrik dia barat dah ni. Wateri. Dubartoonni hirmaachuudhaan beekamoo kota hirmaadhaa dubartoonni dipaartimentii keessanii hundi keessanii kota asitti hirmaadhaa. Ayaan keenyaan namni masaan jiru. Water department. Water. Mendinno. Jangan Mr. Lengkaran. Nama Amrita.
Abdi, mani? Abdi. Shetu Abdi belu lagi. Abdi. Kok bahasa mal ko dale laga? Isan lagi, yes. Isan rayu. Abdi. Nyanyi. Abdi nak anu kawan. Abdi. Marsani. Nyanyi. Abdi mali. Nyanyi. Ibsan anda kira. Mandek tempa. Sekali terima kamu saya namanya dia masih kesal Bayar terus komputer. Malah pakai mulla dan. Grupi na. Oh. Ano na sila yata? Popular bonaliza. Ye manjura. Para